jedhee dhufe kana caalaa maaltu dhufa kana caalaa maaltu dhufa wanti jedhamu takka ima deemti homa sandaran caalutu dabalamaa dhufaa jira malee wanni nurraa qannase takka hin jirtu akka Oromootitti jechaadha. Baay'ee takka rakkataa jirra. Amma gaafa dhiyoo ummata keenya kan Wallaggaa kaan buqqisanii kaan albeedhaan qalanii kaan ibiddaan gubanii kaan morma irraa muranii mukarra fannisanii feerro irratti fannisanii ittiin dhiichisaa Gondar galan sana kana caalaa maaltu nurratti uumama jennee miidiyaa irratti namoonni hedduulleen irraa dubbataa turanii warri hin dubbatinis qalbii isaa keessatti kana caalu maaluma nurratti uumamaa jechaa ture. Arras kasan daran ta'u yeroo fuudhanii abbaa maatii biraa gabbaasanii ka yookaan daa'imni isaa abbaan har'a maaliin nu gala jettee daa'imni harka isaa eeydu. Akkasuma immoo maatiin isaa yookaan waan nyaatee buluun hin qabne harka isaa eeggatan gaffuudhanii biraa deemanii ciibsanii gubbarra dhaabatanii ableedhaan jechuu ablee gubbarra dhaabatanii itti qaratanii ablee morma isaatirra kaayanii qalanii erga qalanillee meeqa isin dhibu mi haa qalanii lubbuu baasuullee haa qalu isin hin dhibu itti jiranii amala jechuudha. Haa qalanii erga qalan nama du'aa jiru ka qalame kana quubsuu dadhabee dhiigni isaa ka lafarra dhangala'u isa quubsuu dadhabee gubbaa dhaabatee ableedhaan lafatti tuma waan isin dhibu. Hammam namara Oromoo irratti gara jabeenni hammaate jechuudha. Qalmaata duraan baratan Tigree irratti baratan duraan keessa turan foon Tigreedhaa dhabanii jennaan Oromootti as garagalanii foon Oromoodhaa eegalanii jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa mee osoo gara haasaa kanaattuu baay'ee achi hin darbine viidiyoo kana dhageeffadhaa. Viidiyoo kana dhageeffannee walitti deebina jechaadha. Kanuma irratti illee hayyoonni Oromoolee hedduun irraa babarreessaa jiranii. Mee sanillee waan hayyoonni Oromoodhaa irraa babarreessanii dubbataa jiran kanallee walumaan ilaalla jechuudha. Qulqulleessee ol baasuudhaaf miidiyaan namaaf fayyadu akkasuma seerri miidiyaallee hin hayyamu jechaadha. Qulqulleessanii viidiyoo yoo ol baasan viidiyoon akkanaa kun dhoorkaadha. Kanaaf caararraa godhee isin argisiise jechuudha. Suuraan asirratti argaa jirtan suni suuraa jara isa qalaa jirtuuti. Viidiyoo isaa irraa suuraa isaa jechaadha irraa mureetiin gubbarratti isinii fidee jechuudha. Ka itti gajjadhu sana ka qalaa jiru asirratti argitan jechuudha. Viidiyoo irratti akka argitan yoo sirri qalbiftan ni argitan jedheeti yaada. Haala kanaan Oromoon dhumataa jira. Nuti ammoo tokko kan na dhibu bar tokkummaan teennas lolli kennas torbii takka qofatti deebi'e zabana kana waan ta'in beekan yeroo hamtuun takka nurra geette gir jenne ol kaana hin lolla. Sana booda ammoo gara kana bu'ee bishaan lixee Oromoo gara kana gortee isaan argitu. Yoo gara TikTok achi deebite warri filaara gurguddaa qabani giiftii naa kennaa malee saba isaatii sagalee ta'uu dagatanii. Facebook irra warri duraan jiran kawaa maxxansan hundi gara TikTok dacha'an. TikTokitti eega dacha'an Oromoo miidiyaa gurguddaa silaa sagaleen irratti dhagayamtu irratti hirmaatu hin beekan. Amalaa miti. Amma jara kanneen osoo argitanii jechuudha. Jara rumicha kana ummanni rumichi kun jechaadha. Namuma kenna kana ifi qalanii geessanii kenna qalame jedhanii imimmaan dhiiga booyan. Sagalee addunyaa dhageessifatan namuma kennaan addunyaa beekamsiifatanii akka waan ofii dhumaa jiranii godhanii addunyatti iyyatanii jechuudha. Miidiyaan isaaniillee kana hafarsa. Nuti miidiyaan kenna giiftiidha. Yeroo kana TikTok irra bakka ijoolleen daa'imni nu irratti hin argamne achumarratti argamne waan gaariin dubbannu giiftii naa kenna maalii naa godha gandaan achi wal qoonna kaaniin gamana wal qoonna. Maaliif ta'ama Oromoo tokko haa taanu. Haga yoomii namni kenna nuti biyya ambaa jirra akka feenetti neetworkii argannee shabakaa arganneeti waan feene haasoyna. Garuu jechi nu asirra jennu kuni abbootii keenya biyyatti baay'eef miidhaa jira. Rakkoo hamaa keessa galchaa jira. Isaan saniif warra dhumaa jiru kanaaf sagalee haa taanu.
sagalee ta'aa fi bakka jirtanitti hin cadhisina. Miidiyaa banattanii ustanii bira taa'uun faayidaa takka isiniif hin qabu. Maallaqaaf hin banatina miidiyaa faayidaa saba keessaniitiif. Yoo beekumsa qabaattee beekumsa keetiin saba keetiif hojjedhu. Dandeettii qabaattu dandeettii keetiin saba keetiif hojjedhu. Waan biraa yoo dhabde dhugaa dubbadhu nagaan taa'e. Si galee silaa manattis du'uun keen oolamu. Alatti bahi falmadhu warri biyyaallee duuti keen oolamu. Daawwattan galatoomaa qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura. An Seeruu Tuubiidha. Salaamu alaikum.